Ashama akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nageenyi badhaadhinni isiniif haa ta'u. Hordoftoonni amantaa musliimaa baga iidaal adahaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Ayyaanichi kan nagaa, kan jaalalaa, kan tokkummaa, kan biyyi keenya nagaatti argattu, kan waliigaltee ittiin argannu nuuf haa taasisu isiniin jechuu barbaada. Akkasumas hiriyyaan keenya biyya ormaa keessatti teessanii dabarsaa jirtaniif barattaanutti nagaadhaan kara biyya keessanii gara maatii keessaniitti galtanii akka maatii keessa waliin dabarsitan isiniif hawwa. Ayyaana gaarii.